Saba isaatiif aasaa akka godhu kabajaan affeera. Akkam ooltan. Saboon dadhabdanii isin. Wajji jaraa mirkaan isinii kenneemi. Amma baroo yoo haasa'uu baannellee rakkoo wayi jira. Kanumattuu geenyee adda gallaan sheeytaanni guyyaa irraa iyyaa oole sun hirribatti siin akka rakkoon gahu. Haasaa gabaabaa godhuu kiyya duratti hangafaan nu keessa jira. Jaala qabsoo fi hayyuu jira. Kanaaf obboleessa kiyyaa fi hangafa kiyya Profeesar Isqeel nagaa akka isin gaafatu naffeera. Bareeda garisaa galatooma baay'een jedhu waanuma afaanuma lama dubbadheetanin gadi taa'a. Yeroos waan hin qabneefi tokko kanin jechuu barbaadu waanuman amma dhagahee waanuman amma ijaan arge tokkotu garaana tuqee jira. Hedduu garaana tuqee jira. Innis immoo namni amantii Pirootestaantii irraa dhufe nama amantii Muslimaatiin dhufe waaqatu nuu ergee jedhee gaafa dubbatu kana caalaa tokkummaan Oromummaa keessa hin jiru. Waan isaan gidduu kana waggaa lamaan darbe keessattis Oromoo kana qoqqooduudhaaf waan hin godhamin hin jiru. Gandaanis, kutaanis, amantiidhaanis qoqqooduudhaaf wanti hin godhamin hin jiru. Uummanni Itoophiyaa sunis amantiidhaan wal qoqqoodee amma immoo gadi ba'ee yoo ijaanuu argaa jirra kan gadi bahee Jawaarin dhufin warri Oromoo walitti hin gahin jedhu uffatuma uffateeti gadi baheetiti. Dubbii ammaa waan siyaasaa keessa jirru siyaasa ta'uunsaa hafee waan amantiitti jijjiiruudhaaf wanti hin godhamin hin jiru. Kana hundumaa keessa dabarre namni amantii tokko keessaatii dhufe isa tokkoon kana waaqumatu nuu erge kan jedhu Oromoodhaa fi tokkummaansaa kana caalaa mirkanaa'uu hin danda'u. Amma Oromoon qalbii hin hirinitti hamma Oromoon qalbii hin hirinitti hamma Oromoon abdii lama hin qabaatinitti dhimmi Oromoo gara booddeettis deebi'uudhaaf hin danda'u. Kun gammachiisaadha naaf. Lammata kun yoo na gammachiise wanni na gaddisiisu immoo ala jira malee ana mana kana keessa hin jiru. Wanni na gaddisiisu maaliif na gaddisiisa yoo jettani wanni inni na gaddisiisuuf qabsaawaan yoo ofii jiraates hin qabsaawu. Lubbuudhaan jiraatee qabsaawu. Yoo qabsaawaan wareegames bakka qabsaawa sana kumatu dhalata malee qabsoon gara booddeetti hin deebi'u. Kana wal dhaaluu isaanii kana waan wal dhaalaniifiti ajjeesuudhaaf itti aggaamanii jiraattis hin qabsooftu. Yoo hin jiraannes si booddee baay'ee jira. Akkam ofii jara itti mataa ooltaniimi. Hunda dura Rabbi guddaa kanaan nu gahe. Bakka irraa kaane yoo ibsaa guutamaa isinii hime malee namni biraa himuu waan danda'u natti fakkaatu. Achirraa bakka hin jirtan jedhamnurra hin jirtanii wannummaan Oromoo jedhamtu nu hin jirtu bakka jamirraa jirtanii nu dhiibdanii alatti nu hambiftanirraa nu ga'uuni gargaarsa Rabbiiti. Waa'ee garuu waa'ee faranjilleen abbuma tattaafateef waa buusan jedhama raraa guddina. Nulleen carraaqanneet taphatti hin dhufne arraba akka isaanii kanaan hin dhufne beeyta
arrabni keenya muramee dhufne malee quba nama jala qabne beeyta dhaggeeffadha akka har'a isin jala quba isaan qaban sanitti orma jala quba qabne osoo hin ta'in qubni keenya maakalawitti irraa cirame nurraa cirame tas keenya jechuudha. Kan ilmaan Oromoo kan dhiiraa dubartii ka baddaaf gammoojjii ka bahaaf dhiyaa waggoota 50-60 dabre kana keessatti arraba akka isin agartanii san arrabsama wareegama qaalii kafalaa asiin nu gahan isaantu asiin nu gahe waan tokkoon isinitti madeen gadda dhufuu kiyya duratti masaraa mootummaa keessatti walgahii qabna turre hogganoota Oromootii fi muummicha ministeeraa wajjin namni wayii nama baay'ee ture Leencoon jira Galaasaan jira hangafoonni hundi jiru Daawud jira Maraaraan Kamaal hundi keenya jirra achi keessa namni tokko achi keessa ture waan tokko nutti hime waan tokko nutti hime kana akka yaadattan keessattuu warri dargaggeeyyii masaraa mootummaa amma miidhagee jiru kana daawwachiisanitti yeroo daawwachiisanitti namni sun achitti hidhaa ture gootota keenya wajjin hogganoota keenya wajjin Abbiyyuu Galataa fa'aa wajjin jechuudha yeroo hidhaa sanitti qeensi irraa yeroo ciramu qaamni isaanii uleen dhukkaa'ee dhiitichaan caccabe yeroo mana fincaaniitu geessuuf baadhatamanitti yeroo of jibbanii of ajjeesu waggaa yaalanitti mirga of ajjeesutu dhoorgamanitti kan nu dhukkubseedha kan nu laalesse ulee isaaniitti miti torchar isaaniitti miti arraba isaaniitti jedhe maqaa fokkotaa har'a isaan alatti ittiin isin arrabsan saniin nama tumaa fincaan irratti naqaa masaraa mootummaa san keessatti hogganoonni keenya arrafama uleen hanqate san keessa dabarree jechuudha san keessa dabarreetti babbareedaan keenya hayyuun keenya beekaan keenya tortortuun amantiin nama qooduu barbaaddi ummanni keenya kan masaraa Minilik keessatti tortoree qeesirraa buqqa'ee ajjeefame suni amantii isaatiif miti gosa isaatiif miti oromummaa isaa qabateeti jechuudha aangoodhaaf miti akkasiin barbaaddutti of jajuudhaaf miti orma bituudhaaf miti saba biraa miidhuudhaaf miti saba isaa ol kaasuudhaaf qonnaan bulaa isaa ka osoo lafa qabu lafa abbaa isaa irraa dhaale qabu humna isaatiin qotee sangaa isaatiin qotee ufii agabee nafxanyicha qallabaa jiru san cunqursaaf saamicha jala baasuudhaaf jechuudha achirraa kaane yeroo alatti isin arrabsan nan aaran seenaa nan boona nan gammada yeroo miidiyaan isaanii hundi jawaar jee seexana na fakkeessu naaru bar nan boona or nan boona maaliif hin boona beeytu maaliif hin boona beeytu maaliif hin boona beeytu maaliif hin boona beeytu as garagala maaliif hin boona beeytu wanni hin boonuuf waan footoon kiyya magaazina irratti baheefi miti wanni hin boonuuf waan maqaan kiyya addunyaa irratti wal gaheefi miti wanni hin boonuuf oromoon isaan tuffatan sun ka isaan awwaalan sun leenca ta'ee sodaachisa dur isinitti nama gaafa dardara turre san VOA kanarran oola beeytu
yeroo hunda biyoo irraa maana dhageessan beeytu waan hin beekun beeknellee beektin haasaa ture waa'ee baha jiddu galeessaa waa'ee qilleensa hunda isaa maaliif ilmi baadiyyaa gidaamii jiru kan carcar jiru kan gimbichi jiru gurbaa Oromoo tokkotu miidiyaarraa sirriitti dubbate akka yoo jedhan mataa ol qabatee qe'ee keessa mana barnootaa keessa akka deemu waan beekuuf jechuudha. Kanaaf har'a yeroo itti boonyu malee yeroo itti boonyu keessa hin jirru. Yeroo immoo boonnee itti uf dagannu keessas hin jirru jechuudha. Yeroo kana keessatti yeroo yaalii dhumaa the last attempt mark my word marsaan tun marsaa dhumaati amma wadanu yaaltu baay'ee yaalte jirti jaarsi kun maannoo Itoophiyaawii jedhee barsiisuu yaale inni didee galuufi dide amma garuun galaaf gara fuuldura akkamitti galaaf injifannoo keenya cimsaa yoo deemne injifannoo keenya cimsuudhaaf tokkummaadhaan yoo deemne isinitti immoo warri isaa mo'atu sheekotaaf qeessota kana gaafa sheekonni fi qeessonni keenya mataa wal jala qabatanii sheeni bataskaanatti dhufe tokkummaa Oromoo labse obboleessaa kiristaanaaf jaalala agarsiisa hoggaa qeessiin keenya masgiida dhaqee dhukkubsataa muslimaa wallaane gargaare akka amma gartan kanatti namni keenya cimaa deemu waggoota muraasa dura waa jechaa ture tokko ka duulalatti kaase ilmaan Oromoo nama shanis yoo jiraattan bataskaana mataa keessanii dhaabbadhaa masgiida mataa keessanii dhaabbadhaa jechaa ture san kan jechaa turre ummata kiristaanaa qoqqooduufi miti ummata islaamaa qoqqooduufi miti yoo oftaan waltaan addunyaaf akiratti illee tolan jee waan namanuufi fakkeenya tokkoon isin agarsiisa har'a duula guddaa godhanii bakka hedduudha waggaa cufsiisuu yaalanitti odoo bataskaana kana qabaachuu baanne maal ta'a sila eessatti sila salphanne isinitti himu hoteela interkontinentaalii guddaa kamirra yuunivarsiitii guddaa kamirra galma gurguddaa kamirra konvenshin seentarii guddarra bataskaanuma xiqqaa kenna kana nuu ta'e dhumarratti jechuu gaafa rakkannetti Ameerikaa itti baqannee baranne Kaanaadaa itti baqannee hojjetanne Awurooppaa du'a jalaa nu oolchite hin jaalanne hin kabanya galata qabnaa ummata kana haa ta'u garuu gaafa cittee gaafa dukkanaa gaafa hamtu Oromiyaa wanni ga'u hin jiru kana beekaa bararaa ooli allaattii duusi lafa jala Oromoon kun yoo agartan yeroo tokko tokko nan ajaa'iba waggaa 40 Ameerikaa taa'eet ka gaaf tokko biyya hin dhaqin gaafa du'u garuu biyyatti na ergaa jedhaan mataa jechuudha biyya ofii wanni ga'u hin jiru jechuudha waan ofii wanni ga'u hin jiru jechuudha nama ofii wanni ga'u hin jiru watak duulli amma godhamaa jiru kuni duula dogongora keenya nu qaawwa ofitti banne kan amanuun barbaachisaadha qabsoofne sirna wayyaanee nurratti dhaddoo dhaatee waggaa 150 nu bulchuu barbaadu taraatiya jee qophaayaa jiru ifirraa buufne biyya nama hundaa bilisa taate jaarra jennee carraayin borumtaa isaa garuu qeerroo wareegameef yaadannoon dhaabbachuu hafe nama keenya madaa'ee shunquqaa ulema qabatullee dhabee lafarra shunquqatu wal'aanuun keenya hafeet minilik Oromoof Oromiyaa awwaala keessaa baafnee ol fannisuu eegalle jechuudha. Jibba namichaati miti gaafa Taaddasaa Birruu gorsi faarsinu
goonni akka taate birruun keessaa ba'uuf gaafa baaroo tumsaa faarsinu hayyuun akka isaa akka nu marguuf gaafa Minilik faarsinu diinni akka isaa akka nutti biqiluuf jechuudha. Har'a ani naftanyaadha kan jedhu har'a maqaa bokkuudhaan Adaamaa keessatti dirree dhawaa keessatti kan arrabsu Minilik nuti reeffaa baafnee ol baafnee masaraa mootummaa ol keenya kan biraatti miti kana beekaa. Keessaan wal gorsinee walitti himnee dadhabnaan leencoo wajjin aanulee dhayi. Dubbii walajjeechaa kafide waan biraatti miti jechuudha. Naftanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurra fe'amuu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanoleen awwaalame kan yakkamtoota akka Hayilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Isin himuun firris alagaanis beekuu qaba. Du'eetiin sagal gubadha malee du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Du'uu qofaa miti. Waanuma fedhan fidan malee biyya walii ijaarrachuu barbaanne wal kabajuu barbaanne ollummaan jiraachuu barbaanne akka jarri keenya jedhuttis hammachuu barbaanne qoree waraanamaa hammachuu hin barbaanne. Warri biyya alaatis warri biyya keessatis warri mana kana keessatis kan mana kana aliitillee ka beekuu qabu. Abadan dhaloonni keenya osoo jiru abadan hattuun feete Oromiyaa qoqqooddee gosaaf amantii walitti hin buuftu. Gantuun feete goota keenya xiqqeessitee sirnoota abbaa irree nurratti hin faarsitu. Oromiyaa keessatti wanni filannootti seenuudhaan murteesseef tokko maal seetan. Erga afaaniin dubbachuun gana isaan gube. Erga aanolee dhaquun hagana garaa isaan laalesse. Erga Itoophiyaa dullatti isaan deemaniin dura dhaabbachuun du'aaf kan nama qaadhimu taate aangoo isaan ittiin nu doorsisan san harkaa fuunee biyya Itoophiyaatiif Oromiyaa bulchine. Walaa dhageenyu dhagaya. Biyya san keessatti baala taraan hin jaani miti. Baala isteeraa taanee itti agarsiisuu qabna jechuudha. Akkamitti sirna abbaa irree kuffifnee mi sirna dimokiraasii ijaara. Akka isaanitti wal ajjeefnee hin goonu jechuudha. Akka isaanitti wal ajjeefnee wal sakaallee taphaan osoo hin ta'in foorfee mo'annee aangoo hin qabannu. Guyyaa adiin dorgomnee dhugaa qabnu qabannee imaammata keenya lafa kaa'annee tarsiimoo lafa kaa'annee filannootti seennee dirree Oromiyaa irratti dirree siyaasaa irratti dhugaa keenyaan tarsiimoo keenyaan bilchina hooggansaatiif jaarmayaatiin caallee argamnee injifannee aangoo harkaa fuunee mootummaa humna takka. Isaanii seenaa kijibaatiin seera jallataaf saamichaatiin biyyeen bulchinu bakka bu'aata ummataa heeraaf seeraan dorgommii faabilisaatiin quba ummataatiin ol bayanitti gargaaramnee heeraaf seera akka gadaatitti Oromiyaa keessatti kan Oromoon tumatu bakka bu'aan Oromoo tumatu Itoophiyaa keessatti akka sabaaf sablammiin tumatu gadi keenyee Itoophiyaa isaa waggaa 150 gamanaan fottoo isaa garasiin fottoo isaa addunyaa irratti maqaa isii xureessaa turan tana yoo waliin jiraanna jedhan jechuudha. Tolchinee itti agarsiisna. Listen. Yeroon kun yeroo itti orma jala fiignu miti.
yeroo itti of taanee waan taane itti agarsiifnu baalesteraa taana hoggaan isin hin jiru tokkummaan keenya shakkiin hin jiru garuu hoggansi Oromoo Oromiyaa yeroon itti ummata Oromoo maqaa ol kaasu yeroon itti Oromoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in saboota ollaa warra isaan keessaa ba'anii jedhanii maqaa balleessan kanas dabalatee jechuudha. Sirna federaalizimii dhugaa gadi dhaabnee irratti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Waan takka of hin shakkina. Olola isaanii hin dhaga'ina. Nuyi ilmaan Bagrii Sappalooti. Aalima guddaa hayyuu seenaaf afaanii. Nuti dhaaltota guddinaa tumsaati. Hayyuu amantii guddaa qabsaa'aa gameessa qabsoo Oromoo jechuudha. Tokkummaan teenya seenaa kijibaa warra Solomoonik daayinaastii irratti hin ijaaramne. Seenaan teenya kaleessa barreeffamte bara. Tokkummaan teenya tokkummaa kijibaa irratti miti. Tokkummaa afaan qawween ijaaramte osoo hin ta'in tokkummaa dhugaaf dhiiga Oromoo irraa ol biqilte jechuudha. Kanaaf wanni nu waan isinitti dhaamu barbaadu. Filannoo kanatti deemna. Shakkii akka abdan nan beeka. Hinatti hinac barabbarti abadan hin danda'amu. Biyyatti gallee callifnee jimaa cafaqataan turre beeka. Ummata keenya ijaarreera. Amma booda biyya teenya keessatti namni abbaa irree ta'uu barbaadu warra abbaa irree barbaadu biratti godaanuu nurra. Kabiraan jiru. Namni korojoo hatuu barbaadu warra korojoo hanna isaan barsiisatti gara olii san galu kabiraan jiru. Oromiyaa keessatti garuu dhiiga ilmaan nama dila kanaa qisaasne namni dilli kun itti wareegame mootummaa Oromiyaa gadi dhaabu sadarkaa Itoophiyaatitti ummata hiree ofii murteeffatu gadi dhaabuun barbaachisaadha. Kana irratti qophii qabna nu bira dhaabbadha. Tana irratti waan tokko isin himuu barbaada. Haga fedhe kijibni isaanii miidiyaa haa guutuu malee. Haga fedhe miidiyaa mootummaatiif caasaa mootummaa qabatanii nutti haa duulan malee guyyaan dhugan mootaa deemaa jira biyya sanitti. Ummata fira kennaa ka Sidaamaa kana roorroon xiqqaan irra hin geenye. Zabana Mallasaa osoo isaan wixxifatan osoo isaan lalanii walitti caballaqanii eenyummaa isaanii balleessanii maqaa kallattii kennaniif dabuuf jedhanii ummanni sun didee ummata aadaa ajaa'ibaa qabu ummata nagayaa mormii isaatii yoo ba'u looqa irratti matrayeesii irra dhaabanii fixan. Ummanni sun abdiin kunne jijjiiramni kun dhufee keessattuu obboleessan keessan kamaadhaa ka Oromoo kanatu hoggana jennaan ammallee naannoo keenya ummannaa hiree keenya murteeffannee qabsootti seenan. Ni ganne garuu ummata Sidaamaa we betrayed them sinitti hima. Ummata nu abdatee wal'aansootti seene san ummata heera mootummaatirra hamma daggammaqin ummata qabsoo nagayaatirra hamma daggammaqin haati takkitti hin kaasin san ololaa shira warra mirga sabootaa hin amanneen xaxamne ji'a lama sadii dura nama 59 waraanni biyya keenya irraa ajjeese jechuudha. Du'a qofa miti. Nama 63 du'e. Namni 59 dhalataa Sidaamaati. Miidiyaa kanarratti garuu kan dhageettan ummanni Sidaamaa bataskaana gube ummanni Sidaamaa saba isa keessa jiru haxaa'e jedhamee ololamaa ture. Kijiba maaliif kijiba beektu? Dhugaa wallaalaniiti miti. Haqa jirtu faaktii san wallaalaniiti miti. Kijibaan ummata Sidaamaa maqaa balleessanii hogganoon isaanii akka jirutti angorraari'an ejjettoon isaanii akka jirutti dhaaseeni akka ummanni sun dhageettii addunyaaf ollaa dhabee dhugaansaa awwaalamee ammallee bulchiinsa hin barbaanneef eenyummaa hin barbaanneen ukkaamamee akka turu kan barbaadan. Dhugaan garuu dhiibbattee dhufte qaba. Dhugaan dhiibbattee dhufte. Akkamitti dhiibbattee dhufte?
ummanni sun hogganoota narraa hidhame jedhee fincila hamaatti hin seenne. Ejjettoon narraa hidhame jedhee rakkootti hin seenne. Obsee taphuma isaan baasan ka guyyaa dheeressuu sanitti seenee guyyaa dangaddaa sagalee kennate arra 98% tuqaa shaniin naannoo mataasii uummata jechuudha. Nulle rana sinettimu baay'ee maqabsoofne baay'ee wanjifannoo binne of janyaami takka hiree teenya akka uummata sidaamaatti murteeffanninu takka mootummaa teenya hin jaarranne waan nuu ta'uuf hin taane takka hin filanne jechuudha. Nullee nu ga'uu qabdi dabareen filannoo itti aanu irratti yoo kabiraa dhabame jajalla diinni ergatee ittiin nu cabsuuf keessa hara qaqqajeelaa haadha abbaan eebbisan filanne kabiraa yoo dhabne mootummaa nuuf fakkaattu nu dubbattu nuuf ergamtu ni jaarranna jechuudha. Itti aansee warra alatti hafeefin afaan kaanii waa jedha. በስተመጨረሻም እዚህ ውስጥ ሆናችሁ ቋንቋውን ለማትችሉት ወይ ደግሞ ውጪ ላላችሁት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መልእክቴን አጠርላለሁ። በዚህ ሀገር ይቅርና በእኛም ሀገር ባደግንበትም ባህል የማይቀበሉትን ሐሳብ የማንቀበለውን ሐሳብ መተቸት፣ መቃወም፣ መጋፈጥ መብት ነው። ከመብትም ያለፈ ግዴታ ነው። ስለዚህ በዚህም ከተማ ሆነ በሌላ ከተማ ለተቃውሞ የወጣችሁ መብታችሁ ብቻ ሳይሆን እኮራባችኋለሁ። ለምን የዛሬ 3 ዓመት 4 ዓመት ቃል ስገባ ነበር የኛ ትግል ራሳችንን ብቻ ነፃ ለማውጣት ሳይሆን የሀገራችንን ህዝቦች ነፃ ለማውጣት ነው። የታገልነው እኛ ተናግረን ሌላውን አፉን ለመሸበብ አይደለም። እኛ የታገልነው ስለ ራሳችን ስንናገር ሌላው ስለ ማንነቱ እንዲሸማቀቅ አይደለም። የኛን ዓላማ የኛን አካሄድ የማይቀበል የማይጥመው ሰው መቃወም መብቱ ነው። ያ መብቱ ሊከበር ይገባል። ምጣይቀው ግን እዚህ ካላችሁም ተሰብሳቢዎች ውጪም ከቀራችሁት ምጣይቀው ግን አንድ ሀገር አብረን እንድንገነባ ከተፈለገ በእኛ ሳይድ ስህተት ነው ብላችሁ የምታስቡትን ነገር እንድንረዳና እንድናስተካክል ከተፈለገ አብሮነታችን ተጠናክሮ ያሉን ልዩነቶች እያጠበብን እንድንሄድ ከተፈለገ ድጋፋችንም ተቃውሟችንም በጨዋ መልኩ መሆን ግዴታ ነው። በጨዋ መልኩ ከቀረባችሁን በጨዋ አቀራረብ ከመጣችሁልን ከግማሽ በላይ መንገድ ሄደን ልንቀበላችሁ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን። የህዝባችንን ስም በሚያጎድፍ መልኩ የህዝባችን አንድነት በሚሸረሽር ለመሸርሸር በሚሞክር መልኩ ጀግኖቻችንን በሚያጠለሽ መልኩ ከመጣችሁ ግን ከባሌ ጋር ወርደን አንባልግም። ጆሮ ዳባ ልበስ ብለን ወደፊት እንገሰግሳለን ማለት ነው። እንዲህ አይነት አጸያፊ የሆኑ ዱርዬዎችን ለሚያሰማሩ የፖለቲካ አመሪዎች እነማን እንደሆናችሁ ስለማቅ ስለምንተዋወቅ አጭር መልእክት ላስተላልፍ። ምንም አይነት ስድብ፣ ምንም አይነት ዛቻ፣ ምንም አይነት ዘለፋ አይደለም በምላስ በጥይትም ብትመጡ ከእንግዲህ በኋላ የኦሮሞን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ኋላ መመለስ
አበደን አትችሉም። ይሄንን ስል ለተላቀረርቶ አይደለም። እንተዋወቃለን። ምን እንደሰራን ምን መስራት እንደምንችል በደንብ ስለምንተዋወቅ በረብሻ በመበጥበጥ በመሳደብ በመግደል ህዝባችን የራሱን መንግስት የመመስረት ዓላማውን ለማጨናገፍ በምርጫና በውድድር አሸናፊ የሆነው ሐሳብና ፓርቲ እንዳይለይ በፎርፌ ወደ ስልጣን ለመምጣት ወይም ስልጣን ላይ ለመቆየት የምታስቡ ካላችሁ ተስፋ ቁረጡ ነው የምለው። ማንም ተጨረጨረ፣ ማንም አጭበረበረ፣ የሚመጣው ምርጫ ላይ እንሳተፋለን፣ እናደራጃለን። በምታውቁት መሰረት ደግሞ በስትራቴጂ እንመራለን፣ እናሸንፋለን። ምክር አለኝ፣ ብራዘርሊ አድቫይስ። የምትፈልጉት አሃዳዊ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ከፈለጋችሁ፣ የምትሰብኩት አይነት ኢትዮጵያዊነት በሌላው ላይ እንዲጫን ከፈለጋችሁ ከእንግዲህ በኋላ በጠመንጃ አትችሉትም፣ በጉልበት አትችሉትም፣ በሚዲያ ጋጋታ አትችሉትም። በምርጫ ሳጥን ብቻ ነው። በምርጫ ሳጥን ማሸነፍ ከፈለጋችሁ በወሬ አይሆንም፣ በጩኸት አይሆንም። የሚሆነው እንዴት መሰላችሁ? ሐሳባችሁን መጀመሪያ አንጥሩና ክሊር አድርጋችሁ አስቀምጡ። በሁለተኛ ደረጃ ያንን ሐሳብ ተሸክሞ ህዝብ ውስጥ ሊያሰራጭ የሚችል ድርጅታዊ ብቃት ገንቡ። 100 ሆናችሁ ለችርቻሮ አትቅረቡ። እንደኛ ተቀራርቡና አንዱ ነው። ልንገራችሁ፣ አሁን ችግራችንን ልንገራችሁ። ኢትዮጵያ እያለ አንድነት እያለ ለሚለፍፈው ቡድን ሄደን የምናናግረው የምንደራደርበት ድርጅትና ግለሰብ እንኳን የሌለበት የተዘበራረቀ የተበታተነ ኃይል ነው። መቼም ሂድና ከሰሳዳቢ ጋር ከባለጌ ጋር ተደራደር አትሉኝም። ይበቃል፣ አይደገምም። ሉክ አሮጌዋ ኢትዮጵያ አትመለስም። አምባገነናዊ ህዝባችንን ሲጨፈጭፉ፣ ሲዘርፉ፣ ሲገሉ የነበሩ ከምኒልክ እስከ መለስ ተመልሰው አይመጧትም። የዘራፊዎች፣ የአፋኞች፣ የገዳዮች ስርዓት ከነፍጠኛው እስከ ወያኔው ተመልሰው ኢትዮጵያ ላይ አይነግሷትም። ወደፊት ግን አብረን መራመድ እንችላለን። ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፌዴራላዊ ስርዓት የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ፈጣሪ በሰጣቸው ምድር ላይ ከመሬቱ ስር ባለው ማዕድን ላይ በመሬቱ ላይ በሚፈሰው ወንዝ ላይ ከመሬቱ በላይ ባለው አየር ላይ ፈጣሪ የሰጣቸውን እስከ ዛሬ የተነፈጉት ላይ ሙሉ ባለቤት ሆነው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ያለማንም ዘራፊነት የሚያስተዳድሩት ፉል አውቶኖሚ ያለው ራስን የማስተዳደር መብት የተከበረባት ኢትዮጵያ አንድ። ሁለተኛ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን አስተዳድረው ሀገርን ደግሞ እንደ አስተዋጽኦአቸው እንደ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦአቸው እንደ ህዝብ ብዛታቸው ተቋዳሽ የሚሆኑበት ከስልጣኑም ከሀብቱም ተቋዳሽ የሚሆኑበት ኢኩዊታብል ሼር ሩል ያለበትን ኢትዮጵያ መመስረት ከፈለጋችሁ እኛ የእናንተ ፓርትነሮች ነን፣ ሁሉም ጊዜ ዝግጁ ነን ማለት ነው። እነዚህ ሀሳቦች ለምርጫ ይቀርባሉ። ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከግልምጫም ከእርግጫም ከፍጥጫም ይወጣል።
ባለ ጊዜ ከተባል ባለ ከተራ መባላችን ካልቀረ የኛ ተራ ምን እንደሚመስል ማሳየት ዝግጁ ነን። የኛ ተራ ኦሮሞ ባህር ዳርና ጎንደር ሆኖ ቋንቋውን የሚችልበት ሳይሆን የኛ ተራ ኦሮሞ በምድሩ ላይ ተከብሮ ውስጡ ካሉት ብሔረሰቦች ጋር ተቃቅፎ ቤኒሻንጉል ያለው ጭልጋ ያለው ትግራይ ያለው በዚሁ መልኩ ራሱን ችሎ እኔ አውቅልሃለሁ እኔ የቀቀልኩት ይጣፍጣል አንተ የተቀቀልከው ይመራል በሚል ሕሳቤ ሳይሆን ተቻችለን ተከባብረን በምርጫ ሐሳባችን እጩአችንን አዘጋጅተን መሰል ሐሳብ ካላቸው የፌደራሊስት ኃይሎች ጋር ተቆራኝተን ምርጫውን አሸንፈን ሕገ መንግስቱን ለሬፈረንደም አቅርበን አጸድቀን አብዛኛውና አብላጫው ኢትዮጵያዊ የሚወደውን የሚደግፈውን ስርዓት አንግሰን የኛ ተራ የኦሮሞ ተራ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተራ መሆኑን ለማሳየት ዝግጁ ነን። ኒጋያሚ ወንደን ሲንጆ ኦሶና ሳያ ቡለሌ ቄሶ ታፍሸኮተ ጅዱዋን እንጅሩ ጥቁነቶ ደገያ ዱር አማታ ነሞቹ ቀም never of duba deebuun qabnu yaada mo'achuu qabna jaarmiyaa mo'achuu qabna tokkummaa mo'achuu qabna waan immoo annee immoo sababan qabnu isinitti himu gabrummaa ta dur yoo badduu isinif fakkaatte amma cabnaan of duba deebuun hin jiru mataa ol qabachuun hin jiru jechuudha kanaafuu wanni ani isinitti himu duullee amma godhuuf deemnu tafilanno qofa miti kaabaloo filamuu qofa miti yaadni waggaa 50 deemsisaa turre yaada doongoraati moo sirrii miti nu keessa yoo wagganni keenya yeroo shakkaa jiru kana keessatti ummata keenya dheessinee raggaasisuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf nuyi warri biyya jirru hoggansi hundi waan takka hin shakkina filannoo kanatti akka daawititti akka maraaraatti akka abbaa naggaatti akka baqqalaatti akka kamaalitti hin seenu akka oromootitti seenna jechuudha. akka oromoo qofatti miti ummata nu wajjiin hadhaa gabrummaa jala ture ummata nu wajjiin dhiitamaa ture tuffatamaa ture isaan waliin wal taane yaada keenya walitti cimmifanne humnoonni sirna federaalizimii sabummaa irratti hundaa'e ka saboonni ittiin of bulchan biyya waliin bulchan deeggaran gurmuu guddaa ta'anii irran deebi'ee haga feete haa sodaattu haga feete haa wachuu barcuma 350 yoo xiqqaate fudhannee paarlaamaa gallaa jechuudha. san booda akka isaanii afaan qawweetiin arraba fokkuudhaan osoo hin ta'in dumucaa mana paarlaamaa jiru saniin itti gadi murree biyya bulchinaa jechuun seera feeran.